Magaallee koo yoom wal agarraa. Egaa maaltu si gammachiisa kottuu sin taphachiisa. Jaalalaa Kan naqabee kan mucayyoo magaalaa. magaalleen bifaan boontii diimtuun konkonaan boontii. Kam jaal'een kamin dhiisaa lachuu garaana nyaatti. Magaala kaarruu intala baalee keessaa. Dafiinaa kottuu yaanni keenya bubeessaa. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo yoo deemtan yeroo hedduu jechuudha weellistoonni isa ta'u namoonni kaanis yeroo isaan magaala faarsan yookaan jajatanii kan inni mul'atu yeroo baay'ee gaa dubartiis warri dhiiraas haa ta'u gaafa bareedina yookaan miidhagina yookaan jaalala ibsachuu barbaadan yeroo baay'ee jecha magaala jedhu kanatti dhimma ba'u. Ani maalii magaaluma qofatu jaallatamaayii jedhee amma yaadutti jechuudha. Egaan egaa kun Kebeekii ija nama ilaaluutiin magaalli kun waan ija namaatti toluuf ilaata. Inni diimaa namatti hin tolu. Ani garuu kan hin dhagee tokkotu jira. Magaala yeroo jedhanii jalqabumarraatii ka'ee hanga dhumaatti yoo ilaalan magaalli yoo dulloomterre ijoollee yoo taatallee bareedinni ishee akkuma duraaniitti ta'een ta'a kan jedhu dhageen ture. Kanaafuu akka seen akka kotii. Rabbumaan siniif kadhanna warra diimaa. Har'aaf garuu qophii dambalii jaalalaa keenya jedhamu. Dambalii jaalalaa yeroo jennu dhimma jaalalaati irratti haasa'ama. Jaalalli kun immoo namoota biratti haala kamiitiin ilaalamaa isa jedhuutu ilaalle maal sitti fakkaata? Jaalala gaafa jennu namoonni akkamittiin hiikkatu laata? Yaada bal'aadha. Mee dhimma kanarratti yaada namoota adda addaa walitti qindeeffannee jirra waan ta'eef waan isaan jedhan haa dhaggeeffannuuti achi booddee immoo walitti deebina jechuudha. Anaaf jaalalli jechuun wanta tokko daphee guutuudhaan wanta tokko jaallachuu jechuudha. Jaalala maatii ta'uu danda'a yookiin kan obboleessaa yookiin immoo kan nama biraa ta'uu danda'a jedha. Jaalala jechuun yaada tokko innaan ibsu wanta namatti tolu wayii jedhee ibsa. Sibiratti jaalala jechuun maal jechuudha? Ana biratti jaalala jechuun kallattii garaagaraatiin hiikuu danda'a. Jaalalli kallattii adda addaatiin hiikama. Kunis jaalalli kan jaalalli wal lamaan wal jaalatantu jira. Kanarras dabreen immoo jaalalli kan maatii, kan biyyaa, kan hiriyaatti jiraachuu danda'a. Kana keessaa jaalalli kana jennee kan murteessinu jaalala hiriyaa yookiin jaalalli wal lamaan kan wal jaalatan yoo fudhannee jaalalli sun keessa ofii walii dabarsanii laachuudhaan jaalala dhugummaa irratti hundaa'e kan wal abdachuu danda'an jedheetanii kaa jechuudha. Jaalala gara biraa immoo jaalala namni namummaadhaan waliif qabuu fi jaalala silaa waan tokko waliin jireenya keessatti waliin dabarsuu danda'an sana waanuma namni wal jaalachuu danda'uuf waanuma nama ta'amii fi waanuma walirraa oolman tokko jiraachuu danda'uuf haalli itti wal jaalatu namni jiraachuu danda'a. Kana kaa lamaan hiikuu danda'a jeeta yaada jechuudha. Jaalala jechi jedhu kun hiika maalii qaba sibiratti? Jaalala jechuun anaaf jechuudha. Akka kootti wanta ta'e tokko yookaan waan jaallatan tokkoof sirriimatti jiraachuu jechuudha. Akkasiin jedhagaa. Akka kootti jaalalli hiika sadarkaa addunyaatti tokko ta'e qabaachuu baatus akka kootti nama tokko jaalatu jechuun waa'ee nama sana dhiphachuu yookaan dhimmamuu yoo inni gammadu wajjin gammadu yoo inni gadde wajjin gadduu fi waa'ee nama sanii yaadu dhimmamuu nama sana dhimmamuudha.
Akka kootti jaalala jechuun wanta hiikaansaa mul'achuu hin dandeenye, kan ijaan mul'achuu hin dandeenyee fi kan dingatuma laphee marraan kan namatti ilaaltee akkasumatti lapheen kee irratti wanta tokkotti sinee ittiin nama jaallattu ta'uu danda'a. Innis jaalalli kun immoo kan keessaa maatii kee ittiin haadha kee fa'aa abbaa kee fa'aa jaallattus ta'uu danda'a. Kan ittiin hiriyaa kee akkas hiriyaa dubaraas ta'e hiriyaa dhiiraas ta'e ittiin jaallattu garaagarummaa qaba. Achi keessatti hiriyaa dhiiraa kan ittiin jaallattus ta'uu danda'a. Dhiirri tokkos dubara kan ittiin jaallatu kan ituu beekin lapheen isaas ittiin jaallatu ta'uu danda'a akka kun. Ani jaalala akka ittiin ilaalu jaalalli anaa fi waan baay'ee ta'uu danda'a. Kana jechuun koo konseptii baay'ee of jalaa qabaachuu danda'a. Jaalalli jechuun jaalalli abbaan jira, jaalalli biyyaan jira, jaalalli haadhaan jira, jaalalli hin jira. Jaalalli hedduudha bakka ani akka kootti jecha. Jaalalli yeroo ibsamu jaalalli gammachiisaadha. Jaalalli tokkoon gaddisiisa. Jaalalli namoota baay'ee walitti illee buusuu danda'a yookaanis immoo lubbuutiin illee yerootti namni wal dabarsuu jiraachuu hin danda'a jechuudha. Jaalalli waan akka kanaa of keessaa qabaachuu hin danda'a. Namoonni adda addaa jaalalaaf hiika garaagaraa kennaniitu jiru. Barreessitoonni, weellistoonni akkasumas immoo beektonni nuti jennu namoonni bebbeekamoo addunyaa kanarraa hiika jaalalaaf kennaniitu jiru. Akka isaanitti fakkaatetti amma isaanii galetti waa'ee jaalalaa waa hedduu jedhaniiru. Namoonni amma nuti dhaggeeffannes waanuma wal fakkaataa nuu kaasanii jiru. Keessaa'uu jaalala jechuun nama jaallatan sanaaf jiraachuudha yaada jedhu nuu kaasaniitu jiru. Mee obsi jaalala jechuun siif maal jechuudha? Jaalala jechuun egaa illee namootuma har'a gaafanni jechuunis barattoota yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo jaarraatii baratan yaada kana kan nuuf kennani. Hedduu kana isaan irraatii waan adda ta'us miti garuu jecha tokkooti yookaan immoo hima tokkootiin ibsuudhaaf. Jaalala jechuun wanta jaallatan sanaaf jiraachuu isa jedhuutiin ni kaanu. Akkas erga ta'e dhugumammaa nuti jechuun amma jaalala afaan keenyaan jennu kana numatti jiraanna jechuun nama dhugaansiin jedha jechuun qoosaan jiru obse dhugumammaa jaalalli nama jaallatan sanaaf jiraachuu erga ta'eeti. Dhugumammaa jecha jennu sana dhuguma jiraachaa jira jennee otoo of gaafanne. Eeyyeen kuni hunda keenyaaf iyyuu gaaffiidha. Garuu haala keessa jiru keessa ta'ee namni tokko nama jaallatu tokkootiif aarsaa kaffaluun isarra jiraatu yeroo inni itti kaffaluun ni argama. Akkasuma immoo wanta inni afaaniin dubbatuu fi wanta inni gochaan agarsiisus immoo yeroo itti waliif faallaa ta'anis ni jiraata. Jaallachaa akka jiraannuuf gochoota nurraatii hin eeggamne irraatii of qusachaa otoo gara jaalalaatti seenne yookaan immoo jireenya jaalalaa keessa haala kanaatiin hojoo jiraanne gaariidhaan jedhaan karaa koo. Egaa obsiisa qofas miti yeroo baay'ee dhiibbaawwan adda addaa irraan geessisuu irraan dabalatas yeroo isaaniitti haala mijataafaa barbaadanii shamarranitti dirqisiisanii gudeedan yookaan immoo dhiibbaa akkasii irraan geessisantu mul'ata. Kun illee matuma isaatti an jaalaladha jedhee namanu namni nama jaallatu tokko waan balaa akkasii namarraan geessisu miti jedheeti namana. Maalumaafuu ammana yoo jenne mee shamarreen haala akkasiitiin rakkatti tokko walalootiin yeroo yaada ishee ibsattu dhaggeeffattoota keenya biraan yoo geenyu. Sin jaalladha jedha baakoof gala koo hunda adamsita yeroo manaa ba'u eegdeen hordofta jecha jiru hundaan na sossobuu yaalta. Gaafa na argitu ijoollee kaan waliin haamilee koo tuqxa jechoota hin taaneen. Sababni kee hedduu guddisee na dhiba maqaan isaa jaalala hojiin kee kan jibbaa. Erga na jaallattee maaliif na dararta jireenya koo diiguuf maaf natti dhaadatta. Tole jechuu baannaan jaalala koo dhiibnaan barsiin galaafadha kan koo ta'uu jennaan jettee dhaadachuun kee fedhii koo dhiibuun kee gammachuu koo gaddatti jijjiiruuf yaaduun kee waan tokko ijoollee kaan waliin haamilee koo tuqxa jechoota hin taaneen. Sababni kee hedduu guddisee na dhiba maqaan isaa jaalala hojiin kee kan jibbaa. Erga na jaallatte laan xureessine. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya walalicha dhaggeeffannee walitti deebineetu jirragaa dubartiin tokko dhiibbaa nama ishee jaallatu irraatiin ka'ee isheerraan ga'e haala kanaatiin kan ishee walalootiin ibsatte jechuudha. Mee tokkoon keenya mana keenyatti gochi akkasii yookaan immoo badiin akkasii ni jira laata? Maddi isaa hoo maali?
haala kamiin immoo badii kanarraatii of qusachuutii dandeenya kan jedhu hundi keenya yoo of ilaallu isiniin jenna. Egaa kanneen waliin teessanii dhaggeeffachaa jirtanis dhimma kanarratti akka mari'attan abdii guddaan qaba. Qophii dambalii jaalalaa ammas qophiin keenya akkuma itti fufetti jirattaan soodhaan immoo seenaa tokko isinitti himnagaa. Seenaa baay'ee miidhagaa fi bareedaa ta'edha. Namoota beekamoo addunyaa kana seenaa jaalala isaaniiti kan isin biraan geenyu jechuudha. Mootii warra Roomaa Maark Antoonii fi Kileopatra mootittii warra Ijipt Kileopatra gidduutti jaalala uumame. Seenaa isaanii isin biraan geenya kan odeeffannoo kana walitti qiqindeesse egaa obsiidha. Akka taanutti nu dhiyeessa. Ammas turtiin keessan waliin haa ta'u. Jaalala isa guddaa fi isa xiqqaa, isa qal'aa fi isa furdaa, gabaabaa fi isa dheeraa, gurraachaa fi diimaa, fokkisaa fi bareedaa, hojjetaaf hojjechiisaa, jilbeeffachisuu kan danda'u humna addaa. Yeroo tokko sammuu keenya keessatti kan nuti yaadnu addunyaan akkuma addunyaa nutti dhiyoo jirtutti kan jirtu nutti fakkaata. Kanaafis yeroo hedduu sammuu keenya keessatti addunyaa biraa keessatti ni uumama jennee kan nuti yaadnu waanuma addunyaa nuti keessa jiraannu keessatti arginu qofa nutti fakkaata. Mee kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa, mootii guddaan biyya bulchuu danda'u yookaan mootittiin yookaan giiftiin biyya bulchitu tokko jaalalaan qabamanii hanga lubbuu waliif kennuu ni ga'u jettanii yaadanii beektu laata? Har'agaa qophii dambalii jaalalaa keenya keessatti mootota lamaan wal jaallatanii aarsaa waliif kaffalan lama ilaalla. Kileopatra Ijiptii fi Maark Antoonii warra Roomaa durii. Kileopatraan maatii aangoo qabeeyyii hidda warra Giriik durii Ijiptiin bulchaa turan qomoo Toolemaayik yookaan Toolemaayik daayinaastii irraa dhaloota Kiristoosiin dura waggaa 69ffaa keessa dhalatte. Maatii warra mootii irraa kan dhalatte Kileopatraan guddattee yeroo biyya bulchuuf isheen keessatti abbaa ishee waliin yeroo xiqqoof Ijiptiin bulchaa kan turte. Dandeettii addaa biyya bulchuu danda'u isheen qabdu ilaaluun biyya Ijiptiin dhuunfaa isheetti akka bulchituuf abbaan ishee dhaala godhee kenneefi yeroo kanatti Kileopatraan Xobbee waggaa 20 turte. Aangoon isheef kennamutti kan hinaafte obboleettiin ishee hangafaa ammoo obboleessa ishee isa xiqqaa waliin walii galuun abbaa isaanii ajjeesanii. Guyyaa abbaan isaanii du'u kana mallattoo mootii Ijiptii yeroo sanaa yookaan gonfoo mootummaa abbaa isaanii irraa fuudhuun mucaa isaanii isa xiqqaatti uffisuun Kileopatra Ijipti keessaa akka baatu taasisanii. Kileopatraanis loltoota ishee qabattee daangaa biyya Ijipti eegsisuudhaaf mana mootummaa gadhiistee deemte. Yeroo kanatti biyyi Ijipti bittaa warra Roomaa jala waan turteef Juliyees Qeesaar mootichi beekamaa warra Room yeroo sana mootiin Ijipti du'uu isaa dhaga'ee gibira isaa fudhachuu fi ijoollee mootichaa keessaa tokko muuduudhaaf gara Ijiptitti bu'e. Yeroo kanas gara Ijipti dhaquun kan inni argee mucaa xiqqaa jechuunis quxisuu Kileopatraa barcuma mootii irra taa'u ture. Kanattis hedduu osoo hin gammadiin gibira isaa akka isaaf kennaniif gaafate. Yeroo kanatti obboleettiin Kileopatraa irratti kaasuu waan barbaaddeef gibira nuti siif walitti qabne Kileopatraatu fudhatee gara daangaa biyyattiitti godaanee jechuun mootichi Juliyees Qeesaarii fi loltoonni isaa dhaqanii akka ishee irratti ka'an goote. Juliyees Qeesaaris yeroo kana dhaga'uu gara Kileopatraatti qajeele. Juliyees Qeesaar ishee loluudhaaf dhufaa jiraachuu kan dhageesse Kileopatraan mootii warra Roomaa dhufaa waan jiruuf namoota bittaa ishee jala jiran hundayyuu walitti qabuun qophii addaadhaan simachuu akka qaban ajaja dabarsite. Qeesaaris daangaa Kileopatraan jirtu yeroo gahu simannaa ho'aa, ilillee fi sirbaan isa simatanii. Simannaan kun ammoo akka aariin isaa isarraatii caamu taasise. Hedduus itti gammade. Mootittiin gammoojjii Kileopatraan kan aduun gammoojjii maddii ishee timaatima diimateeru fakkeesseeruu fi kan aarii fi yaaddoon obboleettii ishee foon maddii ishee irraa fixeeru kun bareedina addaa uumaan isheef kenneen Juliyees Qeesaar mootii warra Roomaa ija seente. Innis garaa isaatti mootiin Ijipti ishii ta'uu qabdi kan jedhu murteesse. Kanaanis guutummaa biyya Ijipti walitti waamuun bakka obboleettii fi obboleessi ishee jiranitti mootittii warra Ijipti taate akka hojjettuuf ishee muude. Kanarraa ka'uunis Juliyees Qeesaarii fi Kileopatraan wal jaallachuun biyya Ijiptitti dhoksaadhaan wal fuudhanii. Kanaanis mucaa Qeesaariyaan yookaan Qeesaaricha jedhamu argatanii. Yeroo kana haati manaa Qeesaar isheen Roomaa dhagahuun Juliyees Qeesaar Ijiptitti haadha manaa godhachuun warra Room irraanfateeraa jechuun namoota irratti kaaste. Kana dhagahuun yeroo Qeesaar gara Roomitti deebi'u ministeeronni isaa masaraa mootummaa keessatti waraananii isa ajjeesanii.
Kanaanis Kiliyooppaatiraan hedduu gadditee walitti dhufeenya ishee Room waliin qabdus addaan kuttee waggoota 3fis odeeffannoo waa'ee Roomaa osoo hin dhagahin teessee boodarra dhaala gara bahaa akka bulchuuf kan isaaf kenname loltuun cimaa fi hiriyyaan aantee Qeesaar Maark Antoonii walitti dhufeenyi Ijiptii fi Room gidduu ture akka deebi'ee haareffamuuf xalayaa Kiliyooppaaatiraadhaaf ergee. Kiliyooppaatiraan garuu Oktaaviyees kan faallaa Maark Antoonii kutaa biyya Roomaa gara dhihaa bulchaa ture mucaan Qeesaar booda mootummaa abbaa koonarraa hirmaachuu danda'a jedhee sodaachuun yeroo isheen Qeesaariin nagaa gaafachuuf gara Roomaa deemtee turtetti mucaa ishee ajjeesuuf yaalii godhee waan tureef Oktaaviyees sodaachuun walitti dhufeenya Roomaa waliin diddee deebiste. Maark Antoonii jaalala Qeesaariif qaburraa kan ka'e ammas irra deebi'uun xalayaa al lammaffaaf barreessee fi yeroo kanatti Kiliyooppaatiraan Oktaaviyees humna waraanaa guddaa waan qabuuf dhufee ammallee mucaa kiyya ajjeesuu waan danda'uuf dirqama Maark Antoonii waliin walitti hidhaminsa qabaachuun akka ishee barbaachisu murteessuun Maark Antoonii waliin walii galtee uumte. Maark Antooniin Kiliyooppaatiraan walii galtee kana fudhachuu isheetti hedduu gammadee walitti dhufeenya isaanii haalaan cimsuufis gara biyya Ijipti deemuun Ijipti taa'ee bulchuu eegalee waliin jireenya keessas akka duraa faayidaadhaaf itti haadhaqxuyyuu malee hedduu jaallatte. Innillee hedduu ishee jaallate. Yeroo kanatti Oktaaviyees walitti dhufeenya isaanii kana mormuun obboleettii isaa Maark Antooniitti heerumsiise. Maark Antooniin garuu jaalala mootittii biyya Ijiptiin qabame waan tureef nama biraa duukaa jiraachuu hin dandeenye. Kanaanis qormaanni hedduun karaa Oktaaviyees isa qunname. Lola guddaatu Maark Antoonii irratti baname. Yeroo kana dhageessu Kiliyooppaatiraan ofii isheellee osoo hin hafin loltoota ishee hunda waliin lola sanarratti hirmaachuun Maark Antooniin oolchuu danda'anii. Kanaanis hedduu jaallachuu ishee ibsitee fi yeroo kana Maark Antooniin kan duraanii caalaa lubbuu isaa illee akka isheef laatu waadaa seenee fi lolli lamaan isaanii keessaa tokkotti yoo dhufe tokkumaan akka lolan waliif himanii osoo isaan akkanatti jaalalaan jiraatanii Oktaaviyees humna waraanaa isaa jabeeffatee dhufuun duula irratti banee. Yeroo kana Maark Antooniin loltoota isaa fi kan Kiliyooppaaatiraa walitti qabuun duula sana ofirraa faccisaa osoo jiruu shira Oktaaviyees uumeen Kiliyooppaatiraan of ajjeesteetti jennaan aariidhaan dirree waraanaa keessatti ofii isaa of waraanuun of ajjeese. Lolleen Maark Antooniis yeroo kana dhaga'u humna laafee gara dudubaatti yeroo deebi'u Maark Antoonii lubbuun keessaa ba'uuf jettu ariitiidhaan gara Kiliyooppaaatiraatti geessanii. Innis Kiliyooppaaatiraa yeroo arguu hafuura dhumaan xalayaa Oktaaviyees Kiliyooppaaatiraa fakkeessuun barreessee kan of ajjeesuu ishee ibsu itti agarsiisee akka ofiin of ajjeeses gurraan ga'ee harka ishee irratti hafuurri isaa isheen dhumaa baate. Yeroo shira kana dhageessu Kiliyooppaatiraan hedduu aarte baay'ees gaddite. Hedduus waan jaallattuuf isa biraa hafuu hin barbaanne. Isheenis bofa mar'ataa of hiddisiisuun dhaqxee cinaa isaa ciistee walumaan hirriba bara baraa dhamdhamatte. Kanaanis mootii Ijipti qofa osoo hin taane mootii jaalalaas jedhamte. Akkuma Roomiyoo fi Juuliyeet namoota jaalalaaf bitaman jechuun addunyaan keenya hedduu leelliste. Barreessitoonni addunyaa keenyaas kanneen akka Sheekispiirii fi Aristootel seenaa jarreen kana lammeenii hedduu barreessaniiru. Kun har'a aarsaa isaan jaalalaaf kaffalaniif jechas addunyaan seenaa godhattee bara baraan odeessiti. Jaalala dhugaa Maark Antoonii fi Kiliyooppaaatiraa. Dhiirotaa fi gaafa haati manaa isaanii ulfooftu yookaan gaafa haati manaa keessan ulfooftu akkamittiin kan isin hubattan yookaan immoo deeggarsi isin haadha manaa keessaniif taasiftan maal fakkaata, maal gochuu qabdu waan jedhu irratti kan nuti xiyyeeffanne. Eeyyin kebeekii silaallee muuxannoo man qaburraati siifin himan ture. Mee haa ta'u garuu muuxannoo kanan dura waan hin qabneef immoo tooruma intarneetii irraatti odeeffannoolee arganne walitti qindeessinee dhaggeeffattoota keenya biraatiin geenya. Mee dhiirri tokko haati manaasaa yoo isheen garaatti baatte kun akkamii gochuu fi qabaa kan jedhu dhaggeeffattoota keenyaaf waan qindeeffanne biraan geenya. Yoo haati manaa kee garaatti baattu akkamiin kunuunsita? Akkuma ulfaa'uu ishee bartee akka gammachuun guddaan sitti dhaga'ame itti himi. Tarii karoora kee malee dhufe ta'a. Garuu karoora Rabbii malee hin dhufne. Gammadii fudhadhu. Inni kaanuu danda'aa ta'e. Haati manaa kee yoo ulfooftu amalli ishee ni jijjiirama. Gaafi ni gammaddi. Gaafi ammoo sababuma malee lafaa kaatee boossi.
Kana kan fidu hormoonii qaama ishee keessaa jijjiiramu malee rakkoo ishee miti. Inni sadaffaan ammoo akka ofii kee garaatti baattetti jiraadha. Kana jechuun fakkeenyaaf yoo dooktorri ishee buna hin dhuginii jedheera ta'es atis waliin dhiisi. Bira teessee dhugdee akka itti dhaga'amu godhi. Alkoolii fi kanneen kana fakkaatan illee akkasuma. Inni arfaffaan gara mana yaalaa yoo isheen deemtu yeroo hundaa waliin deemu. Uumaa rabbii ta'e ishiin garaatti baatte malee mucaan gaafa dhalatu qixxeedha. Waan salphaa miti kun hedduu sitti gammaddi. Inni shanaffaan akkuma durii yeroo isheen hin ulfaayin sanaa akka ishiin bareeddu itti himi. Yoo ulfooftu haati manaa kee qaamaan akka duraarraa baay'ee jijjiiramti. Kanaaf jecha akka iji kee ammallee ishiirra jiru akka sitti bareeddu beekuu barbaaddi. sin gaafattu. Utuma ishiin sin gaafatin itti himi. Inni ja'affaan Yeroo dhukkubaatti cinaa dhaabbadhu. dubartoonni ulfaa parsantaan 75 kan ta'an morning sickness ni dhukkubsatu. Nyaanni yoo nyaatan garaan taa'u ol deebi'a. Ati immoo zinjibila dabarsii kenniif. Deessuun qananiidha. Dhaliyoota goleewwan arfan Oromiyaa irraatii gara keenya qaqqabanii isaan biraatiin geenye qophii keenya guduunfuutu nu hafa. Hayyee dhaliyoonni keessan kan isin nuuf ergitan akka armaan gadiitti dhiyaatu ammas nu hordofa. Duraan dursee isin haa ga'u nagaa fi nageenyi koo qopheessitoota qophii dambalii jaalalaa fi dhaggeeffattoota raadiyoo Oromiyaa kan taatan hundaaf. Yaa qopheessitoota qophii dambalii jaalalaa takka ammoo isin galateeffachaan hafuura baafadha. Harmee koo waa'ee kee maal jedhee eegalu? Oolmaa kee maaliin ibsu? Hayi harmee godaan isa mar'ummaa koo gubeen qaba. Otoo waraqaan dachee urjiif cirrachi lagarraa jecha ta'an oolmaa fi gaarummaa kee barreesseen miti dubbadheeyyuun fitu. Teessuu koo akkam jireenya addunyaa lammaffaa sitti toleera? Tole haa ta'u ati gaafa guyyaa 20 ji'a 10ffaa bara 2007 addunyaa kanarraatii nagaa nuuf dhaamtee gara boqonnaa bara baraatti deemte. Anis ilmi kee uumaa koof galannaa ta'uuti har'a gaheera. Deessuu koo bakka haadhaa fi bakka abbaa buutee rakkina kam keessattuu na bira dhaabbattee jireenya qofummaatiin dheebodhee beela'ee daaree natti qorre natti hodhe osoo hin jedhiin rakkinaa fi gadadoo keessatti ofii miidhamaa na guddiste. Oolmaa fi gaarummaa keessana yeroo yaadu akka qilleensi doonii galaanarraa asiif achi oofu ani waanan qabuu fi gadhiisu wallaaleen yaadaan asiif achi jechaa imimmaan dhiigaa wal make lakkuu roobsa. Nan nyaadhaa nan dhugaa garuu gammachuun qabu. Sobeen kolfa sobeen taphadha keessi koo garuu gubataadha. Taa'us ka'us rafus ciisus boqonnaan qabu haadha koo baay'een si yaade. Harmee koo maal ta'a odoo bakka sanaatii nama deebisuun danda'ama ta'e. Deessuu koo si dhabuun koo baay'ee na gaddisiisuurraan kan ka'e duubatti na deebiseera. Kaayyoof karoorri hundi na jalaatii wal makateera. Harmee koo jechuun natti himaa na guddiste sun keessumaa immoo hamma lubbuun lafa kanarra jirutti rakkinaa fi gidiraa hin argituu jettee isatti na jajjabeessaa turte san yoomuun irraanfadhu. Gorsi kee suni anaaf har'as daawwitii ta'ee keessattan of ilaala. Haadha koo du'aaf hin toliin malee waan facaastee firii isaa osoo hin argin osoo hin hammatiin boqottus kun ani har'aa barumsa koo xumuree gara hojiitti bobba'uufan jira. Wanta ati facaastee darbites firiin isaa argamaa jira. Harmee koo
siin of biraa dhabus gorsi kee fi kaayyoon ati na qabsiifte gadda guddaarraa ka'uun kan na jalaatii dhokate fakkaatus kun har'a sadarkaan an irra jiru akkasi gammachiisu abdiin qaba. Haadha koo maal ta'aree utuu har'a biyya ofirraa dhadhaatte kaateen argite ana durii miti hin amantus kaayyoo kee akkuma ati na gorsiteettiin fiixaan baasaa jira. Harmee koo baay'ees jaaladha. Giiftii koo homaa miti wanta Waaqayyo fidee tola isaatti fudhachuudha malee homaa gochuun ijaan danda'amneefi inuman obsa. Anan mallee booris of biraatii yoon si dhabeellee kaayyoo kee of cinaatti qabadheen gorsa kee akka dungootti qabadheen of dura deemsisee nama guddaa ta'ee nama maqaa kee dhoosisu akkan ta'u abdii guddaan qaba. Maqaa kee ol kaaseetiin akka dungoottan ibsa. Haadha koo annan jira ati hin duune natti bakka kee bu'ee waa'ee kee dubbata. Haadha koo homaa miti mee boqodhu oduu sittiin baay'isuuti. Ilma kee Fiqaaduu Wiliisaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaala Shaamburraati. Harmee koo Aadde Abarraash Xaafaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo ganda Boonee Abuunaatti kan dhalatte amma bakka dhugaa kan jirtuuf. Duraan dursee si akka'uun keenya koo kan onnee koorraa maddeen qilleensarra qaari'ee tulluu marsee lagiin qaxxaamuree si qaqqabu bakka ati jirtutti akkam naaf jirta fayyaa keeti. Ani fayyaa kooti jaalala keetiin waxalamee du'uuf du'a dhabee dhukkubaaf qoricha dhabee halkaniif guyyaan natti dukkanaa'ee jira. Jaalallee koo ergan guyyaa carraa hojiitiin sirraa fagaadhee sammuu koo boqonnaa dhabe ijji koo imimmaan lolaafti. Yeroo hundaa sa'aatiif daqiiqaan ana fuuldura deemta. Onneen koo siin madoofte fayyuu hin dandeenye. Halkan hirriba dhabee guyyaa teessuma dhabeera. Akka muka silkiitti gogeen akka maraatuu guyyaa ofii naasaa oola. Maalu lubbuu kiyya. Maa garaa natti jabaatta otoo guyyaa tokko sagalee kee na dhaggeessifte maal ta'a? Imimmaan koo kan akka rooba gannaa dhangala'u kun onneen koo kan dhukkuba jaalala keetiin madoofte kun si malee hin fayyitu. Mee iddoon jiru ni beektamti sagalee kee sana naaf bilbilii an siifan jiraa naan jedhe. An dhugaan sitti hima bara 2014 yeroo toora feesbuukiidhaan wal barru san akka tasaa yeroon onlaayinirraa si dhabu baay'een cinqama ture. Garuu keessa onnee kootii sitti ibsachuu nan sodaadhe. Guyyaa tokko garuu waa kana hundumaa futtaafadheen sitti hime. Maal godha osoo akkanaan jirru utuu nonni irraa si jaalladhu rakkinni waan hunda caalu sirraa adda na baase. Hojii barbaachan sirraa fagaadhe furmaata dhabe amma rakkachaan jira. Garuu akka garaan keenarraa fagaateeraa laata? Osoo nama rartuu otoon akka haadha ilmoo isheetiif taatutti si ilaalu sirraa fagaadhe lubbuu koo. Sin obsa jedhee yoo yaade obsuun dadhabe lubbuu koo. Yaanni kee na gube shaggaa bareeda koo. Eessattan si argaa? Faayyoo magaala koo. Nan irraanfatiin sin irraanfadhu as goottu yaa kuula koo. Si obsuuf na dadhabe garaan dhufuuf ni fagaate karaan suma na yaachise garaan minaaf bilbili karaan jabaatiin ani yoomuu si malee hin qabu nama rabbiin bareechee naaf kenne sabboonaa Oromoo ilma abbaa gadaa nama amala gaarii qabdu nama yaada boruu qabdu kaayyoon kee kaayyoo nama boruuf yaadu nama karaa sirrii fi yaada bareedaa naaf qabdu waan taateef ani yoomuu si dhabee dachee kanarra jiraachuun barbaadu.
yeroo gaarii waliin dabarsiniirra yeroo jaallatamaa lakkinaaf bilbilii garaa natti hin jabaatin anillee si obsee miti dirqamatu na qabe malee haalli naa mijatuu dide malee danda'e sin obsu osoon sirraa fagaachuu baay'ee natti tola ture lubbuu koo jaalalan siif qabu hagana jedhee siif ibsuuf waraqaa miti dacheenuu nan ga'u yaada koo asuma irratti hin xumura atis yaada kee naaf ibsi jaalallee kee dastaadha jaalallee koo kanan akka lubbuu kootiitti jaalladhu fayyeeraadhaaf sin jaalladha. Barreessuu barbaadaniif lakkoofsi saanduqa poostaa keenyaa 2919 raadiyoo Oromiyaa qophii dambalii jaalalaa yoo jettan nu qaqqaba. Isaan alattis immoo kanneen keessaa biyya alaa jirtan yeroo baay'ee karaa YouTube kanneen nu hordoftan eessaan isin argachuu dandeenya jettanii nu katabaatii jirtu. Karaa YouTube'dhaan kanneen nu hordofaa jirtan kanneen xalayaa nuuf erguudhaaf immoo lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa fayyadamuu hin dandeenyeef immoo toorri iimeelii keenya djobsikebeki@gmail.com djobsikebeki@gmail.com jettanii yoo nu barreessitan kallattiidhumaan nu qaqqabuu danda'a jechuudha. Egaa kanarraaf jennee kanumarratti goolabuuf jenna. Kan nuuf yoo jiraate nagaa isinitti dhaammannee torban dhufuuf immoo nagaaf jaalalaan akka turtan isinii hawwaa isin beellamachaa nagaatti isiniin jechuudha kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Qophicha qopheessuun kan isin faana turre Anobsiifilee fi Kebeekii mul'ataa qophicha gulaaluutiin Masgabuu Shumii. Torban jaalalaa isiniif haa ta'u horaa bulaa deebana.